argachuun kan kee barcarroomuudha. Kanaaf saada mishan ani akkam jechuun bakka saada mishan ani sisladee jira tambira wajjin bakka. Arafaatiyyee bareenni si caaltus arjaan si caaltus namni waa hundaan si caalu baay'eetu lafa jira garuu namoonni sunniin sinaan gayanan. Akkas godhi wallahi waqasama billee hin jira. Akkas godhi namoonni akkasi bareedu sunniin hundinus sinaan gayuun akkam gootaan. Simaa fungee akka xiyyaa tana jaalladha akkam gootaan. An fungee dha bakka an fungee dha nadiisan. Fungeen jaalatin deemba bareedduu jaaladhu. Tasaa ani akka nama takkaatitti si jaaladha si kabajaa. Nan jaalatii yoo feete. Ajaja kiyya qofa fudhadhu malee nan jaalatin. An si jaalachuun kiyya qofti gahaadha. An saada garaan agabbe. Qoy ajaja kiyya fudhadhu baajattu maal fa'a. Kanaaf eessallee jiraadhu. Eewlish eessas jiraadhu. Abbaa feetes jaaladhuuti. Akkamillee ta'iiti. Ilaalchi negatiifis qabaadhuuti. Jaartii saddaam. Murtee keessa deebii hin qabne. Qabsoon kiyya akkuma itti fufetti jira. Kanaaf qabsoo baay'ituun jiru saadam nalagee. Dhalli siisin jechaa jiraan waree biraa dhaabi. Hagana caala harakaata illee hin godhin si jaalladhee jira si jaalladhee hin jira. Baay'een si jaalladha si kabajaa jiraadhu jiraachuutu siif malaa. Anas si jira shi. Saadam ani wanta kasatti ma ani bakka danda'u. Deemangistiitu jira. Akkam jetta jaalatte jibbite ati jaartii tiyyaa. Murteessee hin jira bara ofii keetii waan baay'ee haasa'u jirta malee Arafaat. Kanaaf gaafa na barte ammoo gaafa rabbii keetii galacha galchitu ammoo nan beekaan. Gaafa akka nama akkamii akkam ta'e na barte. Saadam ani sammuu hiyya rabbashuun fudhu saadam ani nagee barbaada. Harkaatallee godhu. Inda'um nageenya caalu argattaa iyyuu inda'um gaafa anaa wajjin riileeshinii uumte. Okay? Dhugaa jiru sitti maal? Saadam ani wanta akkasitti maa? Tekitti sitti immoo harkaatallee godhaan jiru ani. Harakaata takka kana ragotuun barbaadu ani. Harakaataa miti saadam. Saadam nagageettaa. Jecha negatiifa takka ta'e illee sirra dhagahuun barbaadu. Sa'aatii kanatti wanni ani barbaadu yaani jaartii teeti kunoo kana booda akkanaan jettu qofan fedha malee haasaa akkasii akkas ta'e kana ta'e sin dhaga'uuni nama akkasiisanii miti. Ani dubbii xumuraa wanni an sitti hime keessaa yoo jiraate ati waan feetes ta'e badduu feetellee ta'e walumaa galatti badooma kee wajjin dogongora kan kee wajjin jaartii tiyyaati. Saaf namni si jaalatu waan hunda kee hojii si jaalata waan ta'eef. Kanaafuu kijiba biraan irraa dhaabi sa'aatii ammaa kanarra jaartii tiyya murteessee jira. Ishi saadaan maal jechuun maaf naalloltu qoyi. Ishi maal balleessan. Gabaan waan jaalattu arrabsitii jedhani. Arrabni kiyya kun ammoo arraba hamilee keetis tuquu miti, arraba si miidhus miti, arraba jaalalaati. Kanaaf walumaa galatti jaartii tiyya kijiba biraan irraa dhaabi. Okay? Akkamiin jiraan namni Oromoo sagalee nu ta'a. Nilalaal koomentii jala kanaa sii barreessan agartee? Jecha munaan sii barreessite kan. Kanaaf walumaa galatti ati nama carraa qabuudha carra qabeettiidha. Kan kana hundumaa caalu fuuldurri kan kee ammoo ifa akka ta'e ammoo natti mul'atas nan beekalle siif osoo hin taane ofii kiyyaati kun. Saadaan. Oko. Saadaan waldaa asirraan addeessilus na jaamu maaliif haala kanaan ani nan sodaadhee jira wallaa hin beekoon. Mee maalummaa kiyya na sodaattaa Arafaatiyyee? Nadhiisaan wallaahi nadhiis. Amma waan tokko sitti himu? Maal afaanii qabda Arafaat? Darbime. Kanaaf ani jaarsi kee qaxaleen kee baay'een si jaallata. Baay'een si kabaja. Har'a booda si'ii nama tokkoon wajjin asirra baatee janajjantuu si arge jennaan sin dhiisu wallaal. Siif nama sanallee jechuu. Siif aarsaan ani hin kafalle hin jiru. Dhagaarta? Kanaaf tasgabbaayee
dhaabbadhuuti of ilaalii garam deemaa jira nama akkamii wajjin hariiroo uumaa jira jedhiitti bitaaf mirga kee ilaalii anas na ilaali gaafa na ilaaltee na barte ammoo akka rabbii keetii galata galchitu ammoo shakkiin qabu. Okay. Wahii buna maaliin dhuga mee buna dhuginaan caan buna maal dhuga saadam anna dhiisu bakka na dhiisi an sisiraadhee jira wallaahi siree sisittaasama. Intalaan dhageettu ati waan nuti hin jedhu. Banne bakka mee wallaahi hordoftoota kee nama dhibba shanan kana gaafadhu lubbiin abbaa fitiin sodaatti jedhime wallaahi hin beeytallee na beeyta. Nama sodaattu ati? Sodaadhu an. Ishi ana mana sodaattu ishi. Beekoon. Akkaan dhugaan deemullee ni beektaa bartee jirtallee. Nama dhugaa ta'uu kiyyallee argitee jirtallee bartee jirta. Yoo maal taate yoo nama fageessee waa laalu taate yoo bilchinna qabu taate waan baay'ee narraa dubbistaa waan baay'ee haasaa kiyya keessa waan baay'ee qayyabatta jedhee yaada. Walumaa galatti na sodaachuun kan kee siifis gaariidha. Jireenya keetiifis gaariidha. Kanaaf ati sa'aatii namni si barbaadu kanatti aamin jettee hin awwaattu taanaan miti ilma namaatii miti meeshammaan namni olii gadi hin deemee gurguru kun yoo yeroon isaa irra dabre gatii dhabanii bushaaya hin beekta kana bareechiste sa'aatii saddaamiin qaxaleen kan keessi barbaadu aamin jettee yoo ajaja isaa fudhattee waliin hin deemin meebi naannee carraan akkana dhufuu dhabuu danda'a gatii kana ta'eef dhageetteerta gurri qaawwasi qabana fakkaate dhagana caalatti naasaa nama qaama barate nama dhibba jaawwii kanarra si haasofsiisaa jiraan. Nambisan. Akkasii habiibtiiti jaartiiti jechee. Bannee. Saadaan. Oko. Bakka qortee bakka kanumaa bakka bacirraash. Hawwii fi fedhiin kiyya inni guddaan murteen kiyya harafaatii wajjin jireenya kiyya jiraachuudhaan guutuu umrii kiyya isii gammachiise. Kanaaf wanti biraan jiru jechuudha. Lagarsi ati na haa jejjuuf jedhee waan sagalin diddigu ani hin haasa'u ima hordoftoonni kan kee haana arganiif jedhee waan baay'ee hin haasa'u ani jecharra gochaan hin beekama nama beeku biratti. Kanaaf ati walumaa galatti fayyadamtuudha. Dubbii xumuraa yoo sitti hime. Okay? Ishi nama najaar sanoo akkamaa godhush natti isa sanoo kanuma akka keetii kana najaaratu akkamaa godhush saadam natti. Isa furmaanni waan kana rabbii gaditti arafaatii fi arafaatiin qofa harka jira. Isa dhiisii najaaladhu natti heerumee adajuu qabda isa san si dura ture. Ani ozoo ati jaartii isaa yoo taate sin dhiisu jecha jedhu duratti dhageessee jirta gurri qaawwasi qabaami siin jedheen jiraan sin dhiisu si jaalladheen jiraan. Banne bakka dhiisan dubbadhu wanta kana akka feetan. Kanaaf baay'een si jaalladha amma waan tokko sirraa barbaada arafaat. Muuziqaa jaalalaa tokko akkanaa sirbituun barbaada. Hayee. Si dhageeffadha. Hordoftoota kan kee irratti nama si jaallatu fi nama na jaallatu kana irratti muuziqaa jaalalaa tokko akkanaa sirbituu barbaada. Saadam ani muuziqaa jaalalaatti illee sirbu. Saadam ani dhugaa rabbii dubbachuuf akkana dirqeen harka kanatti na kannisiisuu jirta maaliif ani tuni xiqqaatullee nama tokkoof yaani. Kanaafuu jabduudhaati nama tokko kamaali namni si tuffate waan akkamaa soofta. Laa jechuun sitti haasaa jira bar. Yaani haasaa jira bar saadaan. Kaza an wanta illee ta'uun barbaadu. Amma haasaa biraa dheeranatti naasaa hin kaashee haasaa biraan fedhu amma waan sin jedhe qofa raawwadhu. Saadaan misheen sirba jaalalaa kam sirbooke. Ishi bilbila irraa naa banish. Bilbila kabiraan abiran jirure. Wallahi. Ishi maalumaafuu baay'een si jaalladha. Hordoftoota kan kee kanarratti wanti ani sin jedhu yoo jiraate Saddaam jaarsa kan kee ta'uu ati jaartii Saddaam ta'uu
asumaan beekaa jechuun hin barbaada. Kan irra dabre har'a booda laal har'a booda anis kan jiraadhu Imaaraat keessa nama qaamaanis deemee si bira dhufus danda'u. Nama tokko wajjin si'ii waa'ee jaalalaa haasoftuu si argee jennaaniin. Saadaam akkas hin jedhin qaamaa jechuun saadaam sitti hima. Wanta akkasitti hima. Kan amma fakkeenyaaf yoo seerume laayifii seeruu natti hin deessu. Mirga kan kee akka barbaadde si eegaa ani nama mirga kan kee jeequs yoo seenee fakkeenyaaf amma ati na bira jiraachuu dhabuun mala wayin rafuun mala wayin dalagaa deemuun mala kaza allee laayifii seenee akkuma duranii nasaanii lubbiyya si jaalannee yoo naan jaan galatooma yoo wanta lubbiyya si jaalannee naan jaan akkam ani tana nama hedduun na jaalata akkam akka namni si jaallatu nan beeka jagasi akka namni si jaallanne si jagasi ani si jaalladhee jennaan dhugaadhaan tiyya taatee jennaan tokko anaafatti nama iddoo tokko jiru wanti gara jiraannuuf illee hin jiru. Akka ati anaa waliin mana tokko jirtu osoo beeku namni irraan dabree si jaalladha siin jedhullee hin jirullee hin jiraatullee. Okay? Kanaaf sodaa akkasii keessa bahi ofii amanamummaadhaan anammoo shamarran gootan hin jaalladha nama ejjennoo qabu. Nama kutannoo qabu. Waliigallee Habiibtiitish. Kanaaf sodaa keessa bahi anatu si jira ati jaarsa kiyya jedhi. Abshir. Saadamaan waan garaan agaffee wallaan beekuun.